dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenya akkam jirtu nagaa jirtu nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti sinnaa dhaqqabu jecha taatee ajaa'ibsiisaa tibbana hindiitti dhaga'amerraa dargaggeessi mana barumsaa fayyaa seenee barachuuf hawwii guddaa qabu tokko miila isaa muruun dhaga'ameem. Taateen sukkanneessaan kunii fi hin baratamne tokko biyya Hindii magaalaa Niw Deelii irraa dhaga'ame. Dargaggeessi Uttar Pradesh irraa dhufee umuriin isaa waggaa 20 kan ta'e Suraj Baskar fedhii cimaa mana barumsaa fayyaa seenuuf qabu gocha of miidhuu raawwatee hawaasa hedduu rifachiise. Suraj qormaata seensa biyyaalessaa Hindii yeroo 2 qormaatamis darbuu hin dandeenye. Haa ta'u malee abdii hin kutatin carraa kootaa 500 qaama miidhamtootaaf kenname fayyadamuun murtee cimaa fudhate. Kanaafis miila ofii muruun qaama isaa miidhuu filatee gocha isaa kana akka namoonni hin beekne isa haleelan fakkeessuun poolisiitti gabaase. Obboleessi isaa Angafaa Akash Baskaarii obboleessi isaa ganda Kaaliibor keessatti haleelamee miilli irraa citee akka argame himuun ibsa kennee jira. Garuu qorannoon poolisii gadi fageenyaan geggeeffame dhugaa ifa baaseen akka dubbii himaan poolisii naannichaa ibsanitti himatamaan seenaa sobaa himuun qorannoo dogoggorsuuf yaaleen ta'us ragaan walitti qabamee fi qorannoon geggeeffameen gochi sun ofumaan akka raawwatame mirkaneessee jira. Qorannoon dabalataa agarsiiseera Suraj galmee isaa keessatti bara 2026tti doktora nan ta'a jechuun barreessee akka ture ogeeyyiin fayyaa miilli isaa maashiniin sirnaan muramuu isaa mirkaneessaniiru. Kunis haleellaa tasaa ta'uu akka hin dandeenye ibsa. Iddoo balaan itti raawwatame dhiheenyaan meeshaa fi xuuxessuun itti fayyadaman argameera. Amma yeroo kana Suraj giddugala yaalaa keessatti hordoffii jala jira. Miilli isaa murame hanga ammaatti hin argamne. Poolisiin immoo tarkaanfii seeraa irratti fudhachuun akka danda'u ibseera. Akka ogeeyyiin yaada kennanitti kufaatii qormaataa fi dhiibbaa hawaasummaa cimaa keessa seenuun murtii akkasii fudhachuu isaatti sababa ta'uu mala. Haa ta'u malee gatii inni kaffale guddaadha. Sababni isaas umurii isaa guutuu miila tokkoon jiraachuu ta'a jedhameera. Taateen kun namoota hedduu rifachiisee dhimma fayyaa sammuu fi dhiibbaa dorgommii barnootaa irratti marii bal'aa banuu danda'a jedhameera. Oduu har'aaf qabanne asuma irratti goolabuun yeroo biraa sagantaa biraan hanga walitti deebinutti yeroo gaarii nuuf qabaadha.